Akan jirtan? Nagaan bultanii mi? Alhamdulillah. Egaa kanatti Suudaan sagantaan teenya akkuma itti fufetti jira. Walaloon isinii qabaa walaloo tana qaamaa fi qalbiidhaan akkanaaf caqastan isin afeereetiin jira. Mata duree walaloodhaa barsiisaa fi barataa jetti. Akka abbaaf ilmaa akka ilmoo faadhaa oowwaaf qabbana keessa dhandhamanii hadhaa miila tokkoon cabanis isa tokkoon dhokkolaa kaayyoof akeeka isaanii fuulduratti ilaalaa akkasitti qopheessan dhalootaaf waan tolaa akkasitti qopheessan dhalootaaf waan tolaa. Warna wallaalummaa maqsinee diiguudhaaf quuqaaf dhibee lammii dhaqqabnee hiikuudhaaf barataaf barsiisaan harka wal qabannee wallaala balleessuuf kunoo lafaa kaane wallaala balleessuuf kunoo lafaa kaane. Karaan sakalaadha deemsa akkaan cimaa jireenya barsiisaaf jireenya barataan maal jedheen himaa hedduudha dabarsan jireenya hadhaawaa halkaniif guyyaas lammiidhaaf yaaddawaa halkaniif guyyaas lammiidhaaf yaaddawaa. Kan yoomuun boqonne kan hunduu cinqatu dhaloota ol deemu daandii garsiifatu halkaniif guyyaas roobaa caaba keessa ifii beelawanii nu beela baasaa galata isaanii an maal jeen ibsa hedduu galatoomaa isin barsiisota hedduu galatoomaa isin barsiisota. Akka ilmoo isaatii barataan isaadha ija tokkoon laala hin qabu ija tokkoon laala kan xiqqaa guddaadha ifiin marseeta yeroo boqonnaadha kaan mataa shukkuma kaan hinaasawaadha kaan mataa shukkuma kaan hinaasawaadha. Barataan isaadha rakkoon hin jaalatu garaan isaan danda'u barataa rakkatu rifaatuu yoo arge barataa isaarra jireessa sobata abshir hiyyaadinii anaatu siif jira jireessa sobata abshir hiyyaadinii anaatu siif jira. Warni tokko faamii kanatti nuuf laatte gosa garaagaraa meeqaan ta'u nuuf dhaante gaafa guddattan maal ta'uu feetan jette hamilee gurguddoo nu keessatti uumte hamilee gurguddoo nu keessatti uumte. Waa'ee barsiisaadhaa dubbadhee hin fitu yooniin ibsa jees anaan waliin gitu garuun hin dubbadhaa waan keessa koo jiru beeki barsiisaa koo hangama kiyyatti kan si caalu hin jiru beeki barsiisaa koo hangama kiyyatti kan si caalu hin jiru. Dhugaan dubbadhaa baasee onneerraa waa'ee barsiisaadhaa kan naraasa garaa dhugaa himuun kiyya kan hin feene jira yoo jiraates dantaa maal irri sanarraa yoo jiraates dantaa maal irri sanarraa. Kabajaa siif mala nama hunda keessaa ulfinaa siif mala ati yaa barsiisaa garuu arraan tana dubbiin faallaa taate ilmoon haadhaa abbaa ofiitu wallaalte ilmoon haadhaaf abbaa ofiitu wallaalte. Kan teetuun naangallee naaf himi barsiisa maali badiin tantee namni maali badiin tantee naaf himuu dandeessa ija gatiin qabne hedduudhaan laalamtee hawaasa keessatti maaliif tuffatamtee hawaasa keessatti maaliif tuffatamtee. Xiyyaarri samiirra deemu paayilataanii fooqiileen ijaaramte bar injiinaraanii ammallee doktora garaa nama dhoosu hundaa'uu barsiisaadha oomishee kan baasu hundaa'uu barsiisaadha oomishee kan baasu. Wanni barbaachisu dhugaa walitti himu gurra keessan banaa na dhaga'aanamu mirgi barsiisaadhaa nuuf haa kabajamu kan barsiisaa tokko nuuf haa adabamu kan barsiisaa tokko nuuf haa adabamu. Dhaga'aatilleen barattuuf barata rakkinoota jiran numaa wal gorfata barsiisaa arrabsuuf barsiisaa komatuun arraboota ga'e nurraa haa dhaabbatu arraboota ga'e nurraa haa dhaabbatu. Hedduu galatoomaa barsiisonni keenya takkaa inni fannee isaa hojii teenya osoo nuti hafuufee nu barumsarraa malaan nu sossoban hanga guyyaa har'aa malaan nu sossoban hanga guyyaa har'aa. Barattoonni waggaa guutuu wajjin turre kanarraas dhuftan argattanii jiru addaan ba'uuf deemnaa kunoo waliin dhufne hundi ol gaggeessuun walitti dhaammanne hundi ol gaggeessuun walitti dhaammanne. Addaan ba'uuf kaanaan garaan na rifate waan wajjin dabarsine garaan na yaadate har'a kunoo dirqiin addaan ba'uuf deemna ji'a lama booda walitti deebina ji'a lama booda walitti deebina. Duraan barattoonni bara wajjin qo'annaa har'a yootaan eessa jennee wal gaafanna akka obboleeyyanii namuu wal jaalannee wajjin deemna hogguu harka wal qabanne wajjin deemna hogguu harka wal qabanne. Barumsarraa baanaan taacoree bitannee namuu bakka jiru hundi waliin dhufnee wal wajjin boorree achi as baafannee kitaaba fudhannee akkatti halkan san dhukkee irraa kaafne ati ni yaadatta ani ni irraanfanne ati ni yaadatta ani ni irraanfanne. Addaan ba'uun fedhan bar hundi barataa dogongora jiru waliif irra kutaa walitti haasadu waliin dhoowwatanii takkittii qabanii addaan qooddatanii takkittii qabanii addaan qooddatanii. Dhugaa barattoonni hedduu wal jaalatu wal dhabuu hin danda'an hogguu bakka iyyattu yoo tokko dhukkube waliin dhukkubsatu rakkoof bal'oo hunda walumaan qooddatu. Osoo akka jiranii dabarsaa laayifii kunoo guyyaan dhufee addaan nu baasuu fi ji'a lama guutuu dhaabnee bakka barru nagayaan naaf tura hanga wal agarru.
Hafe bakka assignmentuudhaan mataa buqqisuun dabtara fuudhanii jala dhokeessuun guruppii waltumuun walirra tumsanii hafe ganaa seenuun dalla'oo cabsanii hafe ganaa seenuun dalla'oo cabsanii. Daaraktara keenya obbo Hussein Dheessuun sitti dhufe jennaan baaragaan utaaluun kilaasiin naanna'uun ofirraa ilaalanii barsiisaa wandiyyee jalaa miqanii barsiisaa wandiyyee jalaa miliqanii baduun hafee jira ganaa wal dhabdanii. Semenyaadhaa wajjin hogguutu wal cinquun meekaappii jettee yuunifoormii dhiisuun bishaan dhufe jettee maalaan gadee ba'uun barnoota dhiisanii as keessa naanna'uun hin jiru garganaa asitti wal arguun hin jiru garganaa asitti wal arguun. Fatanaa teleetee jennee wal gaafatuun dabtara namarraa waraqaa murachuun ganaa waliin garuu kun hundi afeera kan wal jaalatulleen arra wal dhabeera kan wal jaalatulleen arra wal dhabeera. Kitaaba guurattee ganda keessa deemuun fatanaan dhiyaatte jettee fiyaasuun dubbisaa bulanii qaatiraa of bulchuun dubbisaa bulanii qaatiraa of bulchuun yeroo dabarsanii sa'a sadii dhufuun hafee jira ganaa fitti warraafachuun hafee jira ganaa fitti warraafachuun. Wajjiniin kofaluu wajjiniin taphachuun qalama tirfiidhaa namni wal gaafachuun assaayimentii dalaguun kilaasii ta'anii wajjin bashannanuun karameellaa bitanii kiyyaa gulbee sangaa kan qursii caccabsu saahiba gowwaa san kan dhalaa arrabsu warreen kana hunda barnoonni yoo dhufu laaftutti digachuun garaa hin ayyamu laaftutti digachuun garaan hin ayyamu. Kanatti aansuudhaan maal oduun qaba ni beeytaniimi oduu ni beeytan. Ni fayyadaman akka ajaa'ibatti fayyadaman oduu. Amma gaa oduu irra isin warri doon tana hin dhaga'uunis ni jira waan ta'eef oduu tana mee